Baga nagaan dhuftanii isiniin jedha viidiyoo har'aa kanaatiin algooriizimiin akkamiin hojjeta kan jedhu waliitiin ilaalla. Diippilii saayinsii isaa keessan seennu saayinsiin isaa akkamittiinidha kan inni intinii ta'e kan jedhu keessan seennu garuu irra keessatti algooriizimiin akkamiin hojjeta, algooriizimiin akkamiin sammuu keenyaa fi sooshaal miidiyaa walitti hidheetu jira, akkamittiin gaafa tiiktookii fayyadamnu, gaafa yuutuubii fayyadamnu, gaafa sooshaal miidiyaa pilaatfoormiiwwan garaagaraa fayyadamnu wantoota nuti barbaannu yookiin immoo kontentii nuti ingeejimentii irratti goone akkamittiin dafee rikoomendii nu godha. Fakkeenyaaf agartaniitu yoo ta'e sooshaal miidiyaa keessatti algooriizimii guddaa kan qabu tiiktookiidha. Tiiktookii gaafa fayyadamnu amma fakkeenyaaf har'a waa'ee kubbaa miilaa viidiyoo wayii nuun dhufeera haa jennu viidiyoo kubbaa miilaa sana irratti sa'aatii muraasa yookiin daqiiqaa muraasa fudhannee yoo ilaalle pilaatfoormiin sun maal jedha algooriizimiin suni namtichi kuni waa'ee kubbaa miilaa jaallateera jedha. Gaafa sooshaal miidiyaa sana cufnee yeroo biraas deebinee gara tiiktookii pilaatfoormii kanaa seennu jalqaba rikoomendii kan nu godhu waa'ee kubbaa miilaati jechuudha. Kanaaf algooriizimiidha kan nuti jennu kuni waan salphaa ta'eetiin isiniif ibsuu yaala algooriizimiin maal akka ta'e jechuudha hammanaaf galetti. Kanaaf yuutuub chaanaalii kana sabskiraayib godhaa isiniin jedha kan isinirraa eegamu sabskiraayib gochuudha. Godhaa rakkoon Okay. sooshaal miidiyaa algooriizimii maalii kan jedhuu fi dhugaa dubbachuuf teekinooloojiiwwan addunyaa kanarratti uumamanii jiran jechuudha. Durii kaasee baay'ee nama ajaa'ibamu ilaaltanitti yoo ta'e jechuudha. Kana keessaati amma waa'ee algooriizimii nuti callisnee iskiloo gochuu oolla malee waa'ee algooriizimii jechuun baay'ee diippii kan ta'edha. Diippii kan ta'edha. Hubachuuf illee sammuu namaatii ol kan ta'edha jechuudha. Jalqaba irra akkamittiin dhufe bara jalqaba jaarraa 21ffaa jechuudha. Jaarraa malee keessa jiru kana naannoo bara 2000 kan inni algooriizimiin jalqaba dhufe. Jalqaba maal ture? Feesbuukiitu ture. Ani isaan jalqaba appilaayi godhaniis pilaatfoormii feesbuukii irrattidha. Maal ture jalqaba irra feesbuukiin namni callisee magaalaa feesbuukii kana iskrool godha, ilaala, hin ba'a. Amma kanatti waan nama hawwatu hin turre gara jalqaba irra jechuudha. Namni baay'een feesbuukii kana keessa hin turu. Baay'ee hin fayyadamu yeroo isaa baay'ee irratti ispeending godhu jechuudha. Sana booda maal yaadanii ta'anii gaafa yaadanii akkamittiin sooshaal miidiyaa kana sammuu namaa faana yookiin namtichi waan inni barbaadu akkamittiin rikoomendii goonaa fi akkamittiin engeenjimentiin sun jiraachuu ni danda'u jedhanii gaafa ta'anii yaadanii maal fidanii aayidiyaa algooriizimii fidanii. Aayidiyaa algooriizimii fidanii jechuudha. Sana booda naannoo bara 2000 kana keessa waa'ee algooriizimiin dhufe naannoo bara 2009 natti fakkaata sooshaal miidiyaa feesbuukii irratti kan isaan jalqabaaf appilaayi tolchan jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa feesbuukii irratti jechuudha. Sajjestiisin godhama fakkeenyaaf nama tokko addi fireendii godhii jedhee sajjestiisin godha yookiin immoo waa'ee siyaasaa wayii yookiin peejii siyaasaa wayii fayyadamaa jirtu taanaan peejii siyaasaa kan biraa immoo fidee sajjestiisin godha akkasiin giruupii sana jooyin gootan yookiin immoo namticha sana akkasiin fooloo gootan jechuudha. Beeka maaliif jalqaba irratti namtichi sun waan sin fooloo gootan ni beeka sana booda immoo peejii sana fakkaatuudhaan inni fidee rikoomendishin godhu jechuudha. Sana booda sana irratti ilaalanii namni baay'een sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu jalqabee namni baay'een feesbuukii fayyadamuu jalqabee isaan achiitti to'achuu danda'u waan hundaa namni baay'een yeroo isaa irratti balleessuutu jalqabee. Sana booda deebi'anii gara kamitti dhufanii yuutuubiin fa'aa algooriizimii fayyadamuu jalqaban jechuudha. Amma feesbuukiin duubatti hafeera natti fakkaata. Feesbuukiin duubatti hafeera. Yuutuubiidha algooriizimii guddaa kan qabu yommuu feesbuukii caalaa jechuudha. Akkamittiin hojjetaa isa jechuudha jechuudha. Akkamittiin hojjetaa? Akkam isinitti fakkaate? Sooshaal miidiyaa tokko bantanii fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa tokko bantanii tiiktookii haa jennu. Tiiktookii erga bantanii booda waati isinii dhufe viidiyoo wayii isinii dhufe fakkeenyaaf viidiyoo maalii haa jennu viidiyoo maalii haa jennu viidiyoo kubbaa miilaa jennu akkuma fakkeenyaaf sirrii fudhannee jechuudha. Waa'ee kubbaa miilaa wayii isinii dhufe ilaaltani. Karaa meeqa hojjeta kan inni jedhuuf egaa amma tokko karaa koomentii hojjechuutiin ni danda'a. Engaajimentii warra nuti jennu jechuudha. Koomentiidha. Inni lammaffaan laayikiidha. Inni sadaffaan immoo duureeshiniidha. Saatii hammamiif namtichi taa'ee ilaaleedha viidiyoo sana. Inni kan biraan immoo sheeriidha. Ani inni ilaalu jechuudha. Tippiin tokko jirti ishee dhumarratti isinitti hima. Kan dhiyoo kana dhufte jechuudha. Akka algooriizimiitiin tiraa godhan.
Inni waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Akkam isinitti fakkaate. Koomentii jechuun viidiyoo kubbaa miilaa sana erga laaltanii booda galtanii gaafa koomentii gootanii maal jedhaa? Namtichi kun jaallateera jechuudha. Engeejimentii irratti gochaa jira. Koomentii caalaa immoo laayikiitu dhufa. Maaliif? Koomentii nama fakkeenyaaf jibba ta'uu danda'a, jibbitee barreessitee ta'uu danda'a. Sigalee kanaaf maal godhaa? Laayik gaafati gootu immoo baay'ee intaraaktii godheera namtichi kun isin jedha. Baay'ee intaraaktii godheera. Duureeshinii kan nuti jennu immoo fakkeenyaaf viidiyoo sana akkuma isinii dhufeen battalatti jechuudha. Daftanii iskrool gootaniitu taanaan viidiyoo akkasii dafee rikoomendishinii godhu jechuun isinitti deebisu viidiyoo akkasii namtichi hin jaalanne jedhee waa yaadu jechuudha. Garuu viidiyoo sana hamma daqiiqaa walakkaatti yookiin immoo jechuun walakkaa viidiyoo sanaatti ilaaltaniitu taanaan yookiin guutummaa viidiyoo sanaatti ilaaltaniitu taanaan namtichi kun viidiyoo kana jaallateera. Naan fidaa fi haa fayyadamu. Otuma isin hin beekiin walitti isinidha jedha jechuudha pilaatfoormii sana faana. Jaallatee jedha. Nama ajaa'iba. Dhuguma jechuun nama ajaa'iba. Akkaataatti algooriizimiin hojjetu jechuudha. Baay'eema nama ajaa'iba. Maarkeetiingiidha bakka. Gabaabumatti gaafa yaaddanii maarkeetiingiidha. Akkamitti sammuu namaa fi intinii sana walittidha akka jiru jechuudha. Sana booda maal godhaa? Duureeshinii sana laalee yookiin jechuudha ofuma keessa ilaaluu dandeessu. Amma erga isinitti meetii booda jechuudha. Ofuma keessa ilaaluu dandeessu. Yookiin otuma isin iskrool gochaa jirtanii fakkeenyaaf waa'ee kubbaa miilaa sana daawwattanii ri'aakti itti gootaniitu laayik gootaniitu taanaan yookiin koomentii gootanii yookiin duureeshinii sanaa bal'aa ilaaltanii yookiin namaaf sheer gootaniitu taanaanii 2-3 caalaa iskrooliin gootan deebistanii ammas waa'ee kubbaa miilaa deebisee isinii fidaa jechuudha. Tiraa godheera akka takkaasin bareera waa isin jaallattan bareera jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Maalee amma fakkeenyaaf otoo algooriizimiin hin jiru ta'e jechuudha. Otoo algooriizimiin hin jiru ta'e sooshaal miidiyaa namni baay'ee iyyuu hin fayyadamu. Maaliif kontentii barbaaduun argatu garuu amma algooriizimii waan jiruuf waan inni jaallatu beeka. Amma fakkeenyaaf ati foon jaallata taanaanii foon masii laata jechuudha. Shiroo siin fidu. Goommana fa'aa siin fidu jechuudha. Isumatti jaallatu sana sii fida. Hamma kanatti dhaan isaan wanta sana algooriizimii sana divilooppii godhan jechuudha. That's crazy. Inni kan biraan maanni seerchi baariidha. Seerchi baarii akkuma salphaatti ilaala namni amma jechuudha. Seerchi baarii fakkeenyaaf yuutuubii fudhattanii ilaaltanitti yoo ta'e yuutuubii irratti jechuudha. Gubbaa irratti beesti Oromoo muuziqaa 2025 jettanii fakkeenyaaf seerchi gootanii haayyan. Seerchi baarii irratti jechuudha. Sana booda maal godhaa? Isinii fida. Gaafa sana gaa seerchi gootan waan ta'eef isinii fida. Isinii fidee wanta sana ittiin gootanii fayyadamtan hin baatan. Cuftaniitu gama aappii sana cuftaniitu. Aappii sana erga cuftanii deebitanii guyyaa bira yeroo aappii sana bantanii jalqaba irratti jechuudha. Firoontii irratti ani diispilee isinii godhanne isinii fidu muuziqaa wayiiti. Maaliif seerchi baarii keessan sana to'ateera bakka. Dura waan maal akkasiin seerchi gootan bareeraa jechuudha. Kanaaf namtichi kun muuziqaa jaallata jedhee yaadeera seerchi gooteetta dura ilaalteetta muuziqaa basii fidaa jechuudha. Amma isaatti muuziqaa keessan baatu muuziqaa kee banatta. Amma muuziqaa inni malee dubbaddu waan baay'ee isaa jechuudha. Waan hamaas yoo ta'e isuma isinii fida. Akkasitti hojjetaa jechuudha. Koomentiin hojjeta. Kanaaf amma dhugaa dubbachuuf wantoota kontentii wayiin jaallatan taanaan jechuudha. Fakkeenyaaf waanta ilaaluun barbaadan taanaan akkamitti akka intineetan viidiyoo biraatiin isin hojjechuu danda'a garuu kontentii wayiin jaallanne taanaan kontentii wayii isinitti hin tolle taanaan interaaktiin godhiinaa baay'ee laayikiin godhiinaa koomentiin godhiinaa maaliif deebitanii algooriizimiin sun akka sin qabuun barbaanne taanaan wanta kanaan hojjetina keessumaa immoo fiicharii keessan balleessa yoo ta'e jechuudha. Fiicharii keessan balleessa yoo ta'e maaliif kontentii garaagaraadha addunyaa kanarratti kan hojjetamu kontentii garaagaraatu jira waan ta'eef namni waan hunda hin jaallatu filatee toggeeffata akkuma namni nyaata amma filatee nyaatu filateetu inni sooshaal miidiyaa hordofuu qabu keessumaa yeroo ammaa kanatti immoo sooshaal miidiyaan fiicharii namaadha inni determaayin godhu maal jedhama amma durii hiriyyaa kee natti agarsiisi hiriyyaa kee yoo natti agarsiiste eenyummaa kee sitti himaa jedhama duratti jechuudha. Amma inni waan hafe natti fakkaata dhuguma dubbachuuf. Amma fakkeenyaaf eenyummaa nama tokko baruu yoo barbaadan jechuudha. Silkii masaarraa fuutanii irrumaa fuutanii jechuudha. Jalqabuma appilikeeshinii jechuudha. Tiiktookii mafa bantu fakkeenyaaf. Tiiktookii gaafa bantanii viidiyoon jalqaba irratti dhufe sun eenyummaa namichaa ibsa. Obeessa. Inuma ibsa eenyummaa namichaa jechuudha. Maaliif namtichi irratti interaaktii gochaa tureera kontentii akkasii ilaalaa tureera waan ta'eefidha kan inni jalqaba gaafatti bante rikoomandii godhe sun jechuudha. Kanaaf eenyummaa nama amma baruufi bilbila keenyadha hiriyyaan amma beekamaadha. Kanaaf maanni
Sooshaal miidiyaan namtichaa algooriizimiin namtichi irra deddeebi'ee fiduufi suni eenyummaa namichaan ibsa. Inuma ibsa bareechima ibsa. Waa'ee faarfannaa hordofa taanaa waa'ee ispirichuwaalii kana hordofa taanaa yeroo baay'ee jalqaba gaafati bantoonni inni rikomendi godhu waa'ee ispirichuwaaliidha. Waa'ee jiimii hordofa taanaan yeroo baay'ee warra sibiila kana dhiiban warra ispoortii hojjetan laala taanaan jalqaba inni fidu waa'ee sibiilaati. Waa'ee mana jiimii kana fida. Waa'ee mootiveeshinaal ispiikerii taanaan warra mootiveeshinaal ispiikerii kana fida jalqaba irratti. Eenyummaa namtichaa agarsiisaa jechuudha. እና akkasitti hojjeta algooriizimiin jechuu barbaadedha. Inni xaanu intinidha. Pilaatfoormiin sooshaal miidiyaa amma jiran keessaati algooriizimii cimaa kan qaba jedhamee akka addunyaatti algooriizimii cimaa qaba. Sammuu namaa to'atee jira jedhamee kan sadarkaa tokkoffaa irratti kennamee jiru tilmaama beektu tiiktookiidha. Tiiktookiin algooriizimii qabuutiin jechuudha. Sammuu namaa fi interakshinii yookiin immoo engeejimentii namni pilaatfoormii sana irratti godhu hatuutiin beeka. Hatuma jedhama waan jedhamu hin qabu kun beeka. Namticha eenyummaa isaa sana baruutiin tokkoffaarra kan jiru tiiktookiidha. Tiiktookiidha jechuudha. Kanaafidha namni baay'een tiiktookii irratti yeroo isaa gubaa kan inni jiru jechuudha. Algooriizimii sana keessaa bahuu waan hin dandeenyeef. Algooriizimii keessaa bahuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf. Baay'ee ulfaata gaafa isiniin jedhu intinis hin gaafata. Fakkeenyaaf hin barbaaddan taanaan kontentii sana hin barbaaddan taanaan gara badiisaatti isin geessaa jira taanaan furmaanni isaa maal akka ta'e beektu. Algooriizimiin sun baduuf isin maal gochuu qabdu aappii sana intinii gochuu qabdu. Akkaawuntii qabdan sana balleessitanii akkaawuntii haaraa banuu qabdu. Maaliif tootaalii akkaawuntiin qabdan sun algooriizimii sanaatiin qabamee jira. Akkaawuntii haaraa yeroo bantan immoo maal gootu kontentii barbaaddan filattu jechuudha. Fakkeenyaaf by default natti fakkaata gaafa tiiktookii bantanii inistool gootanii akkaawuntii kireet gootanii jalqaba irra isinii fidayyuu. Fakkeenyaaf ispoortii nyaata maal jee isin gadi tarreessee jira. Isaan keessatti filannoo sadii maal gaafa natti fakkaata jalqaba irratti algooriizimii maaliifi engeejimentiin hin jiru waan ta'eef jalqaba irratti namtichi maal barbaada reef gara pilaatfoormii kanaatti dhufe waan jedhee yaaduu fi isinii fidayyuu achirratti muuziqii maal jedhee fida tarreesse. Achi keessatti sadii immoo akkas piik gootaniidha inni keessatti jettanii gara guutummaa intinii sanaatti isinii fidu. Achi keessatti jalqaba gaarummaatti filachuudha waan isin barbaachise sana filachuudha achi keessatti. Zeen kun firisti steeppiidha. Isinii fidee jechuudha. Gaafa isinii banee battalatti waa'ee ispoortii yookiin waa'ee mana jiimii jalqaba tuqxanii sanaan isa isinii fida. Sana booda itti aansitanii steeppiin itti aanu maalidha? Koomentii gaafa gootan ilaallatanii koomentii gochuudha. Laayik gaafa gootan ilaallatanii laayik gochuudha. Kan isin hin barbaachisen immoo daftanii iskrool gochuudha. Kana jechuun waan isin hin barbaanne sun hin dhufuu jechuudha. Inni kun tiiktookiidha. Lammaffaarra kan jiru inistaagiraamiidha. Algooriizimiitiin jechuudha. Anirree yeroo duraa yuutuubiidha jedhee yaadaa ture garuu gaafa ilaalu inistaagiraamiidha. Inistaagiraamiin akkamiin akkas ta'e riilsiidha. Inistaagiraam riilsii beektu akkuma tiiktookii iskrool gootanii viidiyoowwan ilaaltan sun jechuudha. Dhugumadhas immoo garuuti. Akkamidha? Waanuma isin achirratti interaaktii gootanidha. Akkuma tiiktookii sana algooriizimiin sun yeroo baay'ee riilsii yoo fayyadamtu ta'e jechuudha. Riilsii fayyadamtan yaaduu dandeessu. Isumadha deebisee reekoomendii kan isinii godhu. Sadaffaarra kan jiru yuutuubiidha. Yuutuubiin akkuma isinitti himedha. Yuutuubiin kun baay'ee molfaata. Baay'ee molfaata jechuun maaliif duureeshiniitiin sin ilaaluu danda'ama. Yuutuubiin akka tiiktookkii fa'aa sana miti. Tiiktookiin irra maaksimam daqiiqaa 15 godhee namatti fakkaata viidiyoon appilood godhamuu danda'u. Garuu amma yuutuubiin poodkaastii fa'aatu jira. Sa'aatii tokko fa'aa sa'aatii lama kanadhaan taa'amee ilaalamu. Kanaaf duureeshiniitiin sin qabuu danda'a. Inni kan biraan immoo baay'eetti inni ajaa'iba aansaan inni cimaan seerchi baarii isaati. Seerchi baarii jechuudha. Histirii amma seerchi baarii yuutuubii irra jiru baay'ee to'atu jirri. Baay'ee to'atu. Baay'ee to'atu. Waan isin seerchi gootan tokkoonsaa deebi'ee isinii dhufa. Waan isin seerchi gootan jechuudha. Kanaaf waan isin barbaachisu seerchi gochuu qabdan yookiin immoo seerchi histiriin jedhamee jira. Seerchi histirii sana balleessuutii qabdu. Rimuuf gochuutii qabdu isin barbaachisu sana yookiin kontentii sana hin jaallanne taanaan waan akkasii akka deebi'ee isiniin dhufuu hin barbaanne taanaan jechuudha. Arfaffaarra kan jiru feesbuukiidha. Akkuma beektanidha feesbuukiin baay'ee gadi bu'eera. Jalqaba algooriizimii isatu fayyadamaa ture garuu amma dubbatti hafeera maaliif abdeet kun gosotaan akkasuma jalqaba irraa ka'uutu hin taane yeroo faana deeman taanaan akkasumadha. Feesbuukiin baay'ee gadi bu'eera. Sajjeesti maal gochuu waan ta'e fooyyisaa jiru amma garuu sooshaal miidiyaa kaanirraa amma gadi bu'eera baay'ina intiniitiin jechuudha. Namni itti fayyadamuutiin feesbuukiin jechuudha.
Istiin namni hin fayyadama garuu yeroo isaa baay'ee namni Facebook irratti balleessu jira jedhee yaadamu. TikTokii fa'aa akkuma seenyaa jalqaba. Algooriizimicha bakka waan godhamu hin jiru. Facebookiin akkasidha. Amma isaan baay'ee fooyyessaa jiru. Maaliif amma riilsii ergitaniitu. Riilsiin akkuma Instagram isiniin jedhe kana riilsii fidaniiru TikTok irratti. TikTokiin jedha Facebook irratti algooriizimii sanatti godhan jechuudha. Namni amma isaan maalirra jiru isinitti fakkaate? Algooriizimiin kun maarkeetiidha isiniin jedheera. Baay'ee kompitishinii cimaatu jira pilaatfoormota kana gidduu. Amma TikTokiin achi waa ta'e abdeet godhee nu harkisuu barbaada. YouTubein asii waa ta'e abdeet godhee nama harkisuu barbaada. Boondii cimaan akka jiraatu barbaadu fayyadamtoota isaanii fi aappii sana gidduu jechuudha. Kanaaf yaani isaanii cichanii hojjetan Facebookiin fa'aa riilsii fidan dhiyoo kana jechuudha. Tiwiiteriidha kan dhumarra jiru. Beekamaadha Tiwiiteriin anis akkasuma jedhee yaada. Algooriizimiin sama kanatti cimaatti hin fakkaatu Tiwiiterii baay'ee fayyadamtootas jechuun namootuma akkas waa'ee siyaasaa maal kana fayyadaman malee amma kanatti injooy gochuuf waan itti galtu hin jiru. Tiwiiterii beekaniit akkas godhanis natti fakkaata. Jarri intinidha bada amma kanatti intin isheen deemanii. Innaa kanadha waa'ee algooriizimii waliin ilaalle fuulduratti immoo algooriizimii kana diiteelii akkamiin algooriizimii barbaadnu ofii keenya fayyadamuu dandeenya. Isaan akkamittiin nuti otoo hin taane nuti algooriizimii sana to'annee akkamittiin waan nu barbaachisu akka inni rikoomendii nu godhu gochuu dandeenya isa jedhu immoo viidiyoon biraatiin isin hojjechuu danda'a. Innan diirama isiniin jedhee algooriizimiin yoo kana dhufee baay'ee nama baay'ee ajaa'ibee lookeeshiniidha. Lookeeshinii gaafa isiniin jedhu lookeeshiniitti raawwadhu. Fakkeenyaaf bilbilli keessanii lookeeshinii qaba. Gaafa gadi buttan lookeeshinii oon gootu beektu. Lookeeshinii oon gootanii hin deemtu. Fakkeenyaaf har'a lookeeshinii oon gootanii fakkeenyaaf isa deemtan jenna. Mana jiimii deemtani. Manni jiimii sun immoo Google Maap irratti lookeeshinii isa piin godheera jechuudha. Lookeeshiniin mana jiimii sanaa Google Maap irra jira. Beekamaadha lookeeshinii isaa jechuudha. Lookeeshinii bilbila keenyaa immoo bannee jirra. Amma waa'ee intarneetii faana walitti fiduun qabu kun lookeeshiniidha. Sana booda bilbilli keenya sun tiraakduu godhee jechuudha. Lookeeshinii bannee jira waan ta'eef gaafa baattannee mana jiimii deemnu namtichi kun har'a mana jiimii deemee jedha. Mana jiimii deemee jedha. Sana booda galgala gaafa bannee sooshaal miidiyaa tokko ishee bannu waa'ee jiimiidhaan inni jalqaba irratti dhufu. Baay'ee nama ajaa'iba. Maaliif iddoo nuti har'a deemnee beekaa jechuudha. Bilbila keenya bannee lookeeshinii bannee gaafa mana jiimii sana deemnee tiraak nu godheera. Bareera lafa nuti deemne. Kanaaf galgala gaafa bannee sooshaal miidiyaa amma TikTokii yookiin YouTubii waa ta'e tokko bannu jalqaba irratti rikoomendii nu godhu waa'ee mana jiimiidha. Bakka waa'ee mana jiimii deemeera namtichi kun jiimii hojjeteera jiimiin jaallata. Kanaaf rikoomendii nu godha. Kanaaf waan algooriizimii kun baay'ee waan kompleeksii ta'edha. Gara fuulduraatti illee jarri baay'eedha kan isaan itti hojjechaa jiranii. Kontentii babbareedoo ta'an akkasumas immoo waarraa barachuu dandeessu isiniin jedhu waan nufi koo beeku isiniif sheer gochuutti manfuufa. Isinirraa kan eegamu immoo viidiyoo koo kana please waan taatanii qabdanii subscribe godha. Homaa waan isinii godhuun qabu. Subscribe godha, like godha viidiyoo kanas. Gruupii garaagaraa irrattis sheer naa godha. Ijoollee hiriyoota keessaniif qoodaan isiniin jedha. Lafa nagaa oolaa. Jabaadhaa.